barnoota kitaaba islaamummaadhaan wal qabatanii kan namni muslimaa hundi ittiin eegaluu qabu kitaaba usulus salaasaa jedhamee beekamu namoota baratuu barbaadaniif namoota qara'uu barbaadaniif inshaallah sagantaa bareedaa ta'een haala bareedaa ta'een haala adda ta'een haala isinii galuu danda'uun haala hubatuu dandeettaniin sagantaan kun isiniif qophaa'ee jira. Namni baratuu barbaadan yuutuubii Mujaahid Fillah jedhuun irratti hordofuu dandeessanii galmooftaniitiin bifa galmooftanii bifa gaafii fi deebiitiin akkasumas bifa qormaataatiin sirrii kallattii isinii galuu danda'uun ammoo hordofuudhaaf telegiraamii irratti lakkoofsa armaan gadii kanaan yookaan Abdurrahman Mujaahid Fillah gruuppii yookaan chaanaalii jedhu keessatti hordofuu dandeessan. Kitaaba kana sirriitti baradhaa, sirriitti hubadhaa, barnoota islaamummaadhaa kitaaba kanaan jalqaban waan ta'eef kitaaba kana sirriitti hubadhaatiin sirriitti baradhaa eegalaa isiniin jedha. Carraa kanatti fayyadamaa. Carraan kun kafaltii malee waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Iddoo hunda sheer godhaatiin namni martuu akka irraa fayyadamu godhaa.